Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Har'as egaa barumsa keenya mata duree faarfannaaf tajaajila faarfannaa isa jedhuun wal arginee jira jechuudha. Barumsa keenya waa'ee faarfannaa ilaalchisee keessumaa barumsa marsaa lamaan darban keessumaa marsaa isa lammaffaa darbe keessatti faarfannaan lafarratti yoom akkamitti jalqabee babal'atee isa jedhu waliin ilaallee turre. Har'ammoo marsaa sadaffaa itti fufiinsa lafarratti jalqabee babal'achuu faarfannaa walii wajjin ilaallaa jechuudha. Tarii namoonni yeroo tokko tokko YouTube irraa YouTube chaanaalii koo argachuudhaaf horii na gaafattan jirtu. Yeroon barreessanii dirree afaanii Tube isa jedhudha. YouTube chaanaalichi maqaansaa gabaabseen egaa akka Ingiliffaatti barreeffame yoon jedhu wayya fakkaata. DIRE afaaniin immoo AFANI Tube TUB Ida jechuudha. Dirree afaanii Tube akka afaan Oromootti dheeratee barreeffame otoo hin ta'in gabaabbateeti kan inni barreeffame akkasitti argachuu dandeessu. Egaa barumsa keenya kallattiidhumaan guyyaa irraatti yoo darbineef isa yeroo darbee hanga tokko isin yaadachiisee yoon itti ce'ee fi lafarratti yoom jalqabe faarfannaan isa jedhuudhaaf kakuu moofaa keessatti addumaan seera ba'uu boqonnaa 15 irraa kaasee sabni Israa'el waggoota 40 lafa onaa keessa deeman keessa akka isaan faarfachaa turan isa booddee erga Kanaanitti galanii booddees faarfannaan akka ture Kanaan booddee sirna abboota firdii booda bara mootota warra jalqabaa sadan bara Saa'ol bara Daawit bara Solomoon keessa akka ture isa booddee yeroo Israa'el gargari hiramtes faarfannaan akka ture keessumaa Yihuudaa keessatti waggoota dheeraadhaaf akka inni ture ilaalaa turre. Boojuu Baabiloon booddeesi deebi'ee dhimmi faarfannaa Yihuudaa keessatti haara'ee otuu addaan hin kutin barootaaf faarfannaan akka inni ture namooti dhuunfaan namooti moototi faarfattoonni garaagaraa faarfachaa akka isaan turan ilaallee turre. Har'a immoo itti dabarree egaa kakuu haaraa keessatti immoo dhimmi faarfannaa maal fakkaata ture isa jedhu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti yoo ilaalle immoo Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 46-50tti yoo ilaalle nama tokkotu faarfate Maariyaam yeroo dhaqxe Elsaabexiin dubbifte Elsaabex faarfatteetti. Ergamaan Waaqayyoo kutaa biyya Galiilaa keessatti dubartii Maariyaam jedhamtu isheedhuma haadha Yesuus jennee waamnu dhufeeronni ergaa itti dubbate kaadhimaa Yoosef ishee turte jechuudha. Kaatee dhattee kutaa biyya Galiilaa magaalaa Naazireetii gara Yerusaalemitti gadi buutee lafa dheeraa deemtee dhattee Elsaabexiin dubbifte. Elsaabex fira isheetii yeroo isheen dhattee achitti dubbiftu Elsaabex faarfannaa faarfattee jedha kutaan kun. Egaa amma waa'ee faarfannaa faarfachuu isheetii wanti adda yoo baafne gaarii ta'u cimaa ta'uyyuu malee wanta lama dubbachuun hin danda'ama. Elsaabex haadha manaa lubaati. Haadha manaa Zakkaariyaas, haadha Yohaannis Cuuphaati jechuudha. Magaalaa keessa jiraatti abbaan manaa ishee lubaa. Faarfannaa isheen faarfatte kuni yoo isuma jiru, isuma beekamaa ta'e mana qulqullummaa keessattis lafa sanarra isuma jiru faarfatte yoo ta'e faarfannaan jiraachuusaa silumayyuu jiraachuusaa ragaa tokko kaa'achuu dandeenya. Isuma beekamaa ta'e faarfatte yoo ta'e yoommoo yeroo suma faarfatte ta'es immoo inni sirriidha. Sababiin isaa hafuurri Waaqayyoo haala namni keessa jiru ilaalchisee faarfannaa eenyuuf iyyuu kenne akka namni ittiin isa galateeffatu gochuu danda'a waan ta'eef lamaan isaayyuu sirriidha. Garuu Maariyaam Elsaabexiin isa kamiin faarfattee isa jedhu achirratti ibsamee kaa'amee hin jiru. Haa ta'uyyuu malee faarfannaa faarfatteetti jechuudha. Egaa kana wajjin qabxii tokko wal ilaalchisee dubartoonni yeroo baay'ee waa dubbatu macaafa qulqulluu keessatti kan yeroo jalqabaaf kakuu haaraa keessatti du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos dubbatee dubartiidha. Lallabduu wangeelaa misraachoo fayyinaa du'aa ka'uu Yesuus kan himee dubartiidha jedhanii dubbatu. Kakuu moofaa keessatti yeroo darbe akkuma ilaallee turre yeroo jalqabaatiif namoonni faarfannaa faarfachuu keessatti qooda fudhatan ga'ee addaa taphatan keessaa Maariyaam obboleettiin Musee ishee tokko turte. Kakuu moofaa keessattis faarfattuun isheen jalqabaa dubartiidha. Asittis immoo yoo ilaallee fi faarfattuun kakuu haaraa ishee jalqabaa tarii Elsaabex ta'itti laataa isa jedhu yoo dubartoonni itti yaadanii egaa mootota keessaa sorra akka Dibooraa faarfachaa tura waan ta'eef karaa gama dubartootaas faarfannaan
bifuma gaarii ta'e macaafa qulqulluu keessatti waan isaanii dubbatamee jira jechuudha. Deema garuu inni nuyi dubbachuu barbaannu ijoon barsiisa keenya har'aa Elsaabeet faarfachuu isheeti kakuu haaraa keessatti faarfannaan jalqabuma irratti iyyuu tureeraa isa jedhuudha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 46 isa jiru laaluu dandeenya. Itti fufee ergamoonni Waaqayyoo yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos dhalatee faarfataniiru. Luqaasuma kana boqonnaa 2 lakkoofsa 13-14 yoo dhannee ilaalle halkan mandara Beetlehem lafa tiksoonni warri hoolaa tiksan bakkee keessatti horii isaanii eeguuf rafaa turanitti dhaqan yeroo itti dubbatan ergaa faarfannaa ergamoonni Waaqarraa achitti akka isaan faarfatan qabiyyee ergamichaa bal'ina isaa immoo yoo dhannee Luqaas boqonnaa 2 ilaallee 13-14 irratti argachuu dandeenya. Ergamoonni Waaqarraa kakuu haaraa keessa gara jalqabaattis yeroo Yesuus Kiristoos dhalate faarfachuu isaanii arginaa jechuudha. Kan biraan sadaffaan kakuu haaraa keessatti yeroo Yesuus Kiristoos mallattoo ulfinaan harree yaabee Yerusaalemitti galee namoonni faarfataniiru. Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 8 kaasee hanga 8-9 yoo laalle isa kana immoo dhannee argannaa jechuudha. Inni kun baay'een keenya akkuma beeknu yookaan hundumti keenya akka beeknu Yesuus Kiristoos du'a isaa fuula duraa taateewwan 7 keessatti ta'an hundumtuu baay'een isaanii galmaa'anii jiru waan ta'eef isa keessaa kuni Yesuus Kiristoos guyyaa dilbataa tokko harree yaabee yeroonni mandara Yerusaalem yookaan magaalaa Yerusaalem seenee namoonni meexxii lafa afanii guyyaa gaafa dilbataa faarfannaa faarfatanii hoosaa'inaa jedhanii akka isaan simatan argina. Kan biraan kakuu haaraa keessatti Yesuusiif bartoonni isaa du'uu Yesuus Kiristoos fuula dura galgala sadumaa yeroo sirni irbaata qulqulluu dhaabbate Yesuus Kiristoosiif bartoonni isaa faarfataniiru. Inni gaafa inni Yerusaalemitti galee namoonni faarfatan meexxii lafa buusanii uffata garaagaraa lafa buusanii inni isaan simatanii faarfatan dilbata du'uusaa dura isa ture. Dilbata isaa ture. Inni kun immoo guyyaa 4 booddee kamisa isaatii jechuudha. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos kan inni fannifame jimaata ture. Galgalli gaafa sirni irbaata qulqulluu dhaabbatee immoo kamisa galgala ture waan ta'eef isa kana immoo gaafa kamisa galgalaa faarfannaa Yesuus Kiristoosiif bartoonni isaa faarfataniiru jechuudha. Sila jalqaba irratti inni nu dubbanne Elsaabeet faarfatteetti inni nu jenne jalqaba kakuu haaraatii yeroo inni itti addaan cite hin jiru isa jedhu dubbachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Egaa bara Yesuus keessa macaafota wangeelota arfan keessatti waa'ee faarfannaaf isaan barreeffaman gara biraan qabiyyee isaatiin waa'ee faarfannaa jiraachuu danda'a. Nuyi kanuma yoo laallee amma immoo bara ergamootaatti darbinee yoo laallee bara ergamootaa keessa fakkeenyaaf faarfannaan turuu isaa itti fufeedhuma seenichi jiraachuu isaa kan nuti arginu. Phaawulos mataan isaa akka faarfate akka jechuun faarfataa ta'e hojii dhumti isaa waamichi isaa inni ijoon faarfannaa ture otoo hin ta'in garuu Phaawulos humtiyyuu waa'ee faarfannaa akka dubbateef ofii isaatiyyuu akka faarfate Qorontos isa duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irratti egaa maal wayyaree ani hafuuraan nan kadhadhaa jedha. Qalbii kootiinis immoo nan kadhadhaa, hafuuraan nan faarfadhaa, qalbii kootiis immoo nan faarfadhaa jedhee ergaa barreesse. Bakka biraa taa'ee waldaa Qorontosiif ergaa barreesse Phaawulos. Akkas jechuun Qorontos keessa biyyuma Giriikii keessa iyyuu jechuudha faarfannaan jira. Hafuurri qulqulluun akkuma waldaan kun dhaabbatteen kennaa faarfannaa kenneeraaf jarri kuni waa'ee faarfannaa beekuu jechuudha. Kanaaf barreesseef Phaawulos warra Qorontosiif. Bakka biraa immoo taa'ee barreesse waan ta'eef bakka inni ture sanas immoo waa'een faarfannaa akka jiru kakuu haaraa keessatti erga Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee booddee kennaa hafuura qulqulluun waldaa kiristaanaaf kennu keessaa faarfannaan dhibee akka hin beekneef immoo akka jiru immoo inni kun ragaa gara biraa tokko jechuudha. Kan biraan Phaawulosiif Silaas mana hidhaa keessa ta'anii Filiphisiusitti hidhamanii akka isaan turan hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irraa kaasee argachuu dandeenya. Yeroo hidhamanii hin faarfatani halkan walakkaa mana hidhaa keessa ta'anii Phaawulosiif Silaas hin faarfatani. Akkas jechuun Phaawulosis waa'ee faarfannaa beekaa, Silaasis waa'ee faarfannaa beekuu jechuudha.
Egaa faarfannaan jiraachuu isaatiif kunis ragaa gara biraa tokko. Darbee kakuu haaraa keessatti ergamoonni keessumaa ergaa Phaawulos barreesse. Egaa Phaawulos ergaa baay'ee barreesse waan ta'eef isa keessaa baay'ee isaa keessa jira waa'een faarfannaa. Yaaqoob kakuu haaraa keessattis waa'ee faarfannaa amantoota gorsaa, amantoota barsiisaa akka turan immoo kutaa garaagaraa keessatti arganna. Fakkeenyaaf Qorontoos duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 26 keessa waa'ee kennaa faarfannaa dubbata. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19-20 irratti, Qolosaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti, 16-17 irratti, akkasuma ergaa Yaaqoob keessatti immoo dhannee ilaallee Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti immoo ergamoonni bara kakuu haaraa keessa itti fufeedhuma amma abaluutu faarfatee duwwaayyoo otoo hin ta'in immoo itti fufaniiyyuu immoo waa'ee faarfannaa utuu isaan barsiisanii amantoota hubachiisaniis immoo jira waan ta'eef kakuu moofaa keessa inni ture caalaatti iyyuu immoo jabaatee kakuu haaraa keessatti immoo kennaa hafuuraa, kennaa ayyaanaa jin wal qabatee waa'een faarfannaa jabaatee adeemaa akka inni jiru arginaa jechuudha. Egaa kuni hamma bara ergamootaatti isa jirudha. Jaarraa tokkoffaa jaarraa jalqabaa keessa waa'ee faarfannaa egaa baay'ee isaa bifa kanaan ilaalleerra. Itti fufee an ofii kootiif qorannaa isaa jabeessee borittaan ittiin fufaa jaarraa tokkoffaa gara dhumaatii kaasee hamma jaarraa shanaffaa gara jalqabaatti waggoota 1500 fi waa'ee faarfannaa haala akkamii keessa akka inni ture egaa barreeffama gahaa argachuu hin dandeenye waan ta'eef ilaaluu yaaleera. Kana gochuudhaaf egaa dirqamaan naannoo keenya madda gaarii ta'u jedhee kan yaadu waldaa warra kaatolikii ta'uu danda'a waan ta'eef achi dhaqee yaalii qorannaa tokko nan geggeessaa. Isa booddee garuu waggaa 1500ffaa keessa jaarraa 15ffaa keessa bara Luuter fa'i kaasee garuu waa'een faarfannaa bal'inaan immoo akka inni itti fufee ragaa garaagaraa kaa'uu dandeenya. Ofiidhuma isaatiiyyuu Luuter yeroo kaatolikii keessaa ba'e yeroo kaatolikii keessa jirus nama faarfannaa jaallatu akka ta'e, nama faarfannaa akka ta'e jechi inni dubbatee namoonni yeroo baay'ee kaasan tokkoyyuu immoo inni Luuterii yeroon kadhadhu seexanni narraa siqee dhaabbataa jedhee yeroon faarfadhu immoo caalaan irraa fagaata seexanni jedhe. Akkas jechuun kadhannaadhaaf faarfannaa wal caalchisee gatii isa tokkoo guddisee isa tokkoo xinneessuu otoo hin ta'in namni kun baay'ee faarfannaatti gatii guddaa kenne keessa isaa jiraachuusaa faarfannaadhaan humna seexana loluu guddaa Waaqayyo akka inni keessa kaa'e dubbata Luuterii jechuudha, Maartin Luuter. Kanaafi bara isaatii kaasee isa jiru immoo yeroo gara biraa mata duree waa'ee faarfannaa adda biraa tokko goonee walii wajjin ilaallaa. Hangammaatti gaa faarfannaan eessatti jalqabee Iyyoob boqonnaa 38 kaasee hanga bara hammaatti isa jiru gaa bifa kanaan ilaaluu yaalleerraa. Itti fufnee immoo waa'eedhuma faarfannaa mata duree adda addaa jalatti hamma faarfannaan bara keenya keessa afaan Oromootiin yoom jalqabe macaafa qulqulluu keessatti duwwaa yoom jalqabe jenna otoo hin ta'in afaan keenyaanis yoom jalqabe eessatti jalqabe akkamitti immoo babal'atee bara keenya keessas maal fakkaataa isa jedhu keessumaa bar tokko namni waa'ee faarfannaa irratti bu'uuranni macaafa qulqulluu keessatti qabu laalchiseessa ta'u qorannaa garaagaraa waan bara keenyaas geggeessuu barbaadu iddoo tokkotti walitti qabee dhimma faarfannaa argachuu akka inni danda'uuf barsiisa kana walitti qabnee YouTube irras kaa'uu keessatti qooda fudhachaa adeemnaa jechuudha. Barumsi keenya guyyaarraa gaa hangammaatti kan ture fakkaata. Fayyaataa Waaqayyo isin eebbisu yeroo sattaan immoo mata duree gara biraan walitti deebinaa jechuudha.